Ayyee. Magaalaan Dirreedawaan gurguramtee ajandaa kakee ayyaana achi godhame sanarraa eegale. Dhaggeeffadhu. Ayyaana achi godhame sanarraa eegale. Eewwa. Magaalaan Dirreedawaa gurguramteeni dhagaa bu'uuraa jiddugalli sun ijaaramuudhaaf kaa'ameerraa ka'eeti. Gurguramtee waggaa jaan magaalaan takka maal sitti fakkaate dhaggeeffadhu. Magaalaan Paapayyaa miti namni tokko parsanaalee gurguru. Seenaa dabarfamee kan nama akkam jechuudha. Waa'ee Somaaliitti hoggaan sii dhufe Somaaliin biyya Afrikaa kana keessa Keeniyaa harka tokko ishii qaba walakkaa mootummallee qabdi keessa kuttee namni tokko bakka kana gija qubate nuti Dirreedawaa qofaa miti Asabootii fi Meessoo itti dhabnee jirra itti dhaabbame har'a kilil 5 kililii jala jirti. Sigaleemi gurguramtee hoggaa jennu dhufeeti akkaawuntii irratti maallaqa galchee fi sheeka isaa fudhatee deemee jechuu miti. Dhagaan bu'uuraa sunii nuti amma dura maal gaafanne manni barumsaa libirraa nu ajaaramuu jennaan 3 kiiloo geessanii jaaran jaaffee quba qabda kiiloomeetira 9 magaalarraa fageessanii tokkuma jee. Dhugaa kana na dhagaye kara gaaficha adeeminu murtii. Dirreedawaan gurguramtee walumaan itti dhufnee si jechuu kiyyaan. Eega amma ati dhibbatti jala murtee magaalaan Dirreedawaa gurguramtee jirti jettee takkarra lamarra maxxansaa. Fidi naafidi mee bakka niti akka wanni goradhu naafidi. No, ragaa qabatamaa la murtii. Ragaa qabatamaa kan magaalaan tun itti gurguramte waan qabdu yoo jiraate san qofa naaf deebisi. Anammoo akka magaalaan tun tasa hin gurguramne. Magaalaan akkan gurguramne usii mutti jira bar magaalaan takka nam tokkoon hin gurguramtu bar. Okay, duba maalirra dhaabbatteeti magaalaan Dirreedawaa gurguramtee jettee takkara lama maxxansaa. Hin jenne an haga ammallee hin jenne gara fuulduratti illee magaalaan gurguramtee hin jenne wanni nan jeen siima dhagaye hin hojjetamne. Gaaffiin kiyya kanuma kaleessaa sani. Ammallee adda baafanne meebii irra deebitee laalleessaa. Akka walii gallu maal beektaa al tokko murtii. Illaalle jaaffee tun laalii ni bakka jaaffee magaalaan gurguramtee hin jenne dhagaan bu'uuraa uummataa kaa'ame kun Oromoof maa kaa'amuu dide gaaffiin kiyyaan gaaffii nama ijoollee xixiqqoo miti bar. Okay, murtii laal. Adde jaaffee al tokko. Ani kantiibaan magaalaa Dirreedawaa waan naaf godhuus hin qabu waan na godhullee hin qabu. Haqa rabbiin na beeku tanii magaalaa tana keessa jiru arku jiru qofaan dubbachuu barbaada. Wallahi waan tasgabbaa'e claim down. Ati gaafa magaalaa Dirreedawaa kana dhuftee amma duras waa'ee kanaa maxxansaa turte. Dirreedawaa kanaa maxxansaa turte eegas booda immoo walta'iinsaa magaalaa kana dhufte gaafa san fiidoo waliin hojjennee turte magaalaa Dirreedawaa maal jechaa turte? Nageenya waan hin jechaa ture immoo. Dhagaye hojii isii guuturraa guutuu takkarra lama. Adeeroogaa hilloo akka nama lolluutti haasoo jirta beete. Dhagaye lola jaarsi wanni dhaa dhufte bakka biraatii dhufte anis bakka biraatii itti dhufe onaaf ranqallooti jenneeti dubbachaati jirra malee akka mana adeera keetii yookaan nam tokkotti ilaalee kaa loluu jirtaa bara. Akkasii kilim daawwan. Lolaan si bakka jirta. Gaafa maalirra dhaabbatteeti maalirra dhaabbatteeti. Gaafa san akkasii magaalaa Dirreedawaa takkara lama. Miidheessitee gaggaroomsitee. Yana deemisi isin hayyoota maaltu ari'ee isin geesse kaleessa? Tanaafis san waliin qabu san dhaquu mirga qabna dhisi. Tabu waggaa lama duraa waase yoo akkan si ibsu na barbaadde na dhaggeeffadhu qaba. Naamusaan laa tasgabbinaa sun. Maal eenyu? Tasgabbinaa sun. Daayiloogi gootan jaafe. Gaafa san maaltu akkas si yechisiise? Gaafa san. Duba dhaggeeffadhu dhabeessu gaafii gaafattee deebii na deebisuu maaltu si kanname akkas si yechisiise? Arrammoo maal dhabde? Maaltu sirraa murame akkana jette? deebisuu Deebisu? warra kun ibsaa maal jette ibsaa maal jette dhiifama. Daayiloogi gootan akkasitti miti. Mariin jechuun amma daqiiqaa irratti wal mormaa jirru. jaaffee mirgaana keessaa bahi waan gaafate naan jeen Dirreedawaan mana nam tokkoo miti. Uumaa tasgabbii walii galla. Hayyee ibsaa fixadhu dhiifama. Jaafe tokkoffaani kan jalqabas jechaan ture. Aayaa. Ammas immoo daayiloogi atii fi murtii gootaniin rakkoon Dirreedawaa furamuu danda'a furamuu dhiisuu danda'a. Garuu akka dargaggeessaatitti akka nama dhimmi magaalaa nu ijoollee arfan qallooti hartan ani tuulama. Garuu immoo wanni godhamaa jiru sirrii naamusa qabachuu qaba, sheeppi ta'uu qaba nama jechaa jiru keessaa ani nama tokko. Garuu isin immoo personaalii gootanii murtii guutuu waa'ee Dirreedawaa waa'ee Kadir Rikkoo barreessaa ture murtii guutuudha sana nan beeka barbareechee qaceellotti
Garuu immoo gaafiin amma isin gaafachaa jirtan sirrii miti jechuun hin qabnu jechuudha. Ati akka deeggaraa obbo Kadirrittis haa ta'u wanni Dirreedawaa keessatti godhamaa jiru waanuma dura ture malee magaalaan Dirreedawaa hin gurguramne eenyuttuu hin shaqa qabnee jettee amanta taanani just calm down and then hubachiisi ijoollee. Maaliif beektaa? An jalqaba waan an jechaa ture dhageessatti ta'ee yaada. Anama murtii fuutota gaafachuu danda'a. Ana caalaa immoo namni waa'ee magaalaa Dirreedawaatii fi waa'ee bulchiinsa obbo Kadir han beeku si ta'uu danda'a. Bulchiinsa obbo Kadir loltee akkuma ijoolleen sooshaal miidiyaa irraa maqaasaa balleessitee gadi naannessitee cilee dibdee maal gootee takka saba jijjiirtee maal gootu sana miti. Dhuguma obbo Kadir jaallata taanaan dhuguma bulchiinsa magaalaa Dirreedawaa keessatti rakkoon jira jettee amanta taanaan hin jiru jettee amanta taanaan tuuta jennee tasgabboofnee akka dargaggeessaatitti waan rakkoo uumame fala jennee lafa kaa'uu qabna maleessa callisnee ani murtii guutuu wal arrabsitan taanaan gatiin qabu dadhabbii tasaatii jechuudha. Kanaaf amma akka argutti Jaafeen odeeffannoo adda addaa qabaachuu danda'a itti dhiyeenyanis beekuu danda'a. Kanammoo yoo xiqqaate nama 600 nu ilaalaa jira. Nama 600 kana loltee murtii guutuu arrabsitee anaan arrabsitee anis arrabsee akkasitti odoo hin taane faaktii lafa jiru riyaalitii lafa jiru obbo Kadir kan hojjechaa jiru. Dirreedawaan ammoo kaleessa akkana turte har'a kanarra jirti. Sumaalee waan barbaadde jechuu dandeessi, shubbisuu dandeessi, caffaruu dandeessi garuu lafti isheef kenname hin jiru jettee hubachiisuu danda'uu qabda. Sanaan alatti arrabsoodha wanni ta'u hin jiru. Ammas hundumti keenyayyuu warri gaaffii gaafatus warri immoo noo sirrii miti. Waan haaraan hin jiru jennu soo jiraanne tasgabboofne wal wajjin haasa'uuni bilchina baay'ee waanaaf jechuudha. Sanaan alatti wal arrabsuu maal wal jechuun mi afaan tokko dubbachaa irra wal ijoolleen afaan tokko dubbattu ijoolleen dargaggeessi waliin galle eenyutu walii gala rakkoo uumameef immoo nu waliin haasofnee haasaan rakkoo sana furuu hin dandeenye yoo ta'e eenyu eegganna manguddoo eegganna har'as moo qawwee barbaanna har'as akkuma kaleessa maali rakkoon keessan kanaaf dhuguman siniin jedha baran kanaaf gaafaa waan hubachiisuudha qabdu hubachiisi. Murtii guutuunis immoo waan gaafachuu qabdu sirnaan maleessa atis jaarsoo dhuftee ati isaa dhuftee kanaaf ayasfalligin maalan. Amma deebii takkaan deebisaaf akka nama guddatti tasgabbiidhaan Jaaffeen maammee islaam mootu godhatte si bira namni dubbate. Gaaffiin isaa kaleessa Dirreedawaa waliin faarsaa ture. Har'a immoo ni komattee maaliif gaaffii jiruudha. Gara tola bileessa qiyyaa. Kaleessa hoggaan komadhu san isan duras komachaatiin ture. Dhageen ilaale maal nuun jaani ni hojjanna yeroo qabna waggaa lama keessatti waan jaame kana hundanii xumurraadha. Namoonni tariyaatiin jirtu gaafa akka walii gallu wajji haasawaati turre Finfinnee turre ni jirtaa hunatti fakkaate. Namoota guddaa wajji haasawaati turre ni hojjannaadha. Akka hojjetuuf nama tokko ni jabeessitallee yeroo illee kan ta'eef zimma irraachi garagaltee akka hojjetutti dhiista. Qeeqni nama sirreessa, nama qajeelcha. Maafan qeeqama yoo jette immoo hin ta'u addunyaa kanarratti isaa miti Dirreedawaan bulchiinsi magaalaa Dirreedawaa obboleessa keenya Kadir Juwaar quraana rabbiitii miti kan irraan hirrifamne kan itti hidhaamu ilma namaati. Namni tokko hoggaa hawaasa duratti achi bahee hojii hawaasaa hojjetaa jira waan ta'eef ni qeeqama. Shufeera makiinaa namaan oofu laalimee fakkeenyaaf shufeera sinna buusi maali dabarsitaa sinna buusi siin hin jenne hay maaliif gatii daddabalta maaliif akka wanni namni hin jenneen hin jiru inni immoo shufeera sii galee kanatti fudhatuu qabda yaada garagaraa namoonni ibsata inni immoo bulchaadha yaada bulchinaan isarraa eeggamu deebisuudha qaba malee maaliif abaluu akka naan jee jedhuun qabu kaleessa Dirreedawaa gaafan dhufe akkamitti akkaan dhufe namni sirra beeku hin jiru akkamitti akka walitti argamu namni sirra beeku hin jiru mana kan kee waliin turre akkana sumuni takka tekeeta namni naamuriin ati ni beeyta mana keetiin si wajji nyaataa dhugee ture yaani. Kaleessa san akka hojjetaniif anaa fi ati halkan sa'aa torbatti qarshii nuu kafananii miti kan viidiyoo magaalaa sadii waraabnee magaalaa bareechuu jirtan kanaan itti fufa kana boodallee ni hojjetama wanni nageenya caaleen jiru sa'aa torbatti inumaa Adaamaan Dirreedawaa irraa fakkeenya fudhattee baajaaja halkanii godhuu qabdii jee nama dubbataa ture yaani. Har'a wanni qeeqeef kun maali? Hubaddu Jaaffee gaafaan dura dhagasa wanni gaafanne please ani gammachuu namni irra ibsate hin jiru manni barumsaa bira ijaaramutti ammoo xiqqoo magaalarraa bee kopheen qaba ture Kadiroo wal dubbisna keessaanis dubbisee isaanii waan hin jeeni please bakka fardi jiru kanallee ta'u siidaa libirraa baanif hin dhaabneenaan haraamaa jaan siidaa okay gaafa yaadannoo isaa godhamee caffaramullee wanni sunillee haraamaa barii jeefaman bakka ittuman dhiise
har'a hoggaa jiddu galle wanni na gaafachaa ture keessa jiddu galle aadaa Oromoo Dirreedawaa keessa ni jira hin jiru. Biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaa Dirreedawaa keessa ni jira hin jiru. Waajirri godina Harargee bahaa mana kireeffatallee ta'u Dirreedawaa keessa ni qabaa hin qabu. Oromoon bakka kitaaba xiqqaa tokko nashiidaa itti eebbisu Dirreedawaa keessa ni qabaa hin qabu. Eessa dhaqa galma Calanqoo Harar magaalaa xiqqoo sana. Sigaleemi kanarraa ka'eeti gaafitana gaafachaa turre. Wanni amma kallattiin dubbii tana uwwisee gaffite dhakaa bu'uuraa inni haa ture san biratti barreeffame afaan Amaaraa san dubbistee yoo jiraattan santu dubbii kaase. Ani amma guyyaa sadii booda itti dhufe waan kana. Murtii fallee ka duraan Dirreedawaa akkana ta'an okay. Ni gaafa Dirreedawaan gurguramtee miti dhagaan bu'uuraa kaa'ame kuni akka nama ija siyaasatti hogganaalte ka Oromoodhaa sun hin kaa'amne kuni maaliif kaa'ame waan juurra dhaabbannee dubbannutti dhaloota Oromooti. Nus keenya gaafanna ijoolleen Somaaliittis ka isaanii gaafatan bulchaa kana qabnaaf gaafatan. Sigaleemi ni qeeqama ni homatama gaafiin ni gaafatama akka nu hojjetamuuf. Okay, egaa isa bira qaamaan deemtanii jiraattan obboleessa kiyya ilma Oromoodhaa jaaffee YouTuberoota, TikTokeroota, ijoollee miidiyaadhaa, bizinesmaanotaatu deeme. Okay. An ijoollee hojii deemtan san keessaa nama tokko sun beeku. Kan walitti dhiyaatee isin qabu. Jaaffeedhaan beeka. Sumaan gaafachuudhaaf qopheera ture. Thank you bro. Sumaan gaafachuudhaaf qopheera ture. Jaaffee sirriitti na dhaggeeffadhu. Egaa akkasitti deemtanii ulaa gachatiin jee kadiiroon egaa aangotti dhufe obboleessi keenya amma naafsii qofaatu haasaa tasgabbii wal hubachiisna bakka tokko godhanii sirreessina waliif galla. Kadiiroon egaa aangoo dhufe waan nu hojjete gaafannee ijoollee namoonni isa jala jiran nageenya Itoophiyaa keessaa namni nageenya akka kadiirootti eeysee hin jiru kana ragaan ba'a. Akka magaalaan nageenya qabdu akka Dirreedawaa hin jirtu ragaan ba'a. Yoo Finfinnee taatu. Finfinnee kana dhibbatti na fudhadha. Inni nu nama nageenyaati nama lolan beeyne nin beeka. Ammoo maal nu hojjete gaafiin egaa aangootti dhufe maal nu hojjete jettu akkuma jirtutti deebinaa deebisi. Tole waan inni uummataa hubachiisuu qabu takkaa jira. Waan afaan isarraa dhageessas immoo itti nu dabale. Hawaasni guutuun magaalaan akka dabrafamtee kannamtetti haasawaa jiran. Waan kana reefullee gara FBtiin jecha isaa haasawaa isaa dhugaa qabatamaa kan lafa jiru viidiyoo gadhiisaa ture. Nuti magaalaa Dirreedawaa kana keessa jiran. Ijoollee miidiyaati. Dhimmi kun miidiyaa gubbatti deemu jira. Gaafiin garagaraa nu gaafatamaa ture. Akka ijoollee miidiyaatti kaanee kabajamoo kantiibaa bira dhaynee waan akkanaa kanaa deemu jira. Wanni kun hagam dhuga jennee akka hawaasaatti gaafanne gaafitan. Dhibbarraa dhibbatti dhimmi kun akka hijibatee jala muree gubbaa muree nutti. Akki itti hawaasni faame ayyaana waggaa 50 booda UNESCO irratti galmaawee waggaa 100 kana booda UNESCO irratti galmaawee gammachuu saniin ayyaanni magaalaa Dirreedawaa irratti qophaa'e. Bifni itti qophaa'es ugaazni Isee Somaalee Isee Jabuutii jirtuufis Somaaliyaandi jirtuufis bakka bu'ee magaalaa Dirreedawaatti dhalataa Dirreedawaatti as jiraata. Ayyaanni yoo Jabuutitti godhame asii ka'ee ugaazni dhaquun kabajaa miti. Asii ka'ee Somaalee dhaquun kabajaa miti. Biyya barbaadanitti qopheeffachuu danda'an. Saba san irratti kantiibaa bira dhufee gaafata. Ani ilma biyya tanaati. Dhalataa biyya tanaati. Ayyaanni kun nuuf galmaa'ee jira. Sababa kanaan magaalaa Dirreedawaa kana keessatti ayyaana kana bakka dhaloota kiyyaa waan ta'eef hawaasni Isee guututti as dhufee ayyaana kana godhachuu barbaada. Gaafiin jettu kantiibaaf dhiyaate. Marabbaa harkadhaa jeenii kanneef. Haala saniin Somaaleen Jibuutii jirtuu fi Somaaliyaan jirtuu fi naannoo garaagaraa jirtu magaalaa kana dhufanii ayyaana isaanii godhatanii galan. Jibuutii irraa Hargeysa irraa hundarraa dhufanii godhatan. Ergasii maal jaan paarkiin Ali Birraa moggaafamee akka Oromootti kana qabna. Hojii ofirran qalloo kan namtee haala saniin lallabnee dhiichisnee mul'isaa turre.
paarkii libirraa akkasii mul'isaa turre. Isaan amma kan hunda dheeffatan mee nuti magaalaa tana keessaa bakka xiqqoo takka maal qabnaa bakka yaadannoo qirsii keenyaa fardallee godhame kaayamee jiru san jechuudha. Mee maal qabnaa jechuudhaan ugaazan isaanii yaada kana dhiyeessan. Isaan bakka gurguddoo gaafachaa turan. Bakka gurguddoo gaafachaa turan. Argaruu gaafatan Kadiroo gaafatan erga seemoo kantiibaan gootaa guys koppilii godha hundi keessan mee please. Gootaa san kanneef. Ergasii bakka kanarratti qirsii horachuu deeman. Qirsii san yaadannoo isaaniiti. Ayyaana isaanii waggaa 500 galmaa'eef kana bakka sanitti sababa yaadannoo saniitiin achi godhachuu barbaadan lafa xiqqoo tanarratti. Akkasitti haala saniin dhakaan bu'uuraa bakka hooggantoonni jiranitti kaayameef. Bakka sanii qirsii san ijaarachuu deeman. Dhagaa bu'uuraa kaayuu fi biyya gurguruu maaltu walitti? Barreeffamni Amaariffaan achi gubbatti barraa'ee jiru san mee magaalaa gurguruu fi magaalaa walii mallatteessu magaalaa dabarsanii walii kannu ni jira. Dubbistee jirtan barreeffama sana. Ammas irraa dhagee magaalaa gurguramte waan jiru aktivistii isaanii